Nagaanii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Marcos Solomon Officialidha. Namoonni fuula YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share, comment gochuun maatiin of ta'uu hin dagatina. YouTube channel kana irratti sagalee Waaqayyoo masirree gabaabaa tokko waliin barannaa kan ta'u yommuu ta'u, innis kutaa kutaan kan isin bira ga'udha. Jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa kan jedhudha. Jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa kan jedhu kan kutaa kutaan waan walii wajjin barannuuf hanga dhumaatti turtiin keessan nu faana ta'u isin jechuun jaalladha. Jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa yommuu jennu jechuun nu ittiin jaalala Waaqayyoo ibsinu amma nu yaadnuun ol yoo ta'e illee qabxiiwwan murteessoo ta'an kutaa kutaan kan waliin ilaallu ta'a. Achi keessaa har'aa jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa isa jennu kana kutaa tokkoffaa keenya jaalalli Waaqayyoo dinqisiisaan kun maal isa jedhuu fi tokko Waaqayyoo akkasitti tokkicha ilma isaa namaaf kennuun isaa jaalalli Waaqayyoo dinqisiisaa ta'uusaa nutti argisiisa. Kana gaafa jennu jaalalli Waaqayyoo inni dinqisiisaan kan mul'ate karaa Yesuus Kiristoosiin jechuu keenyadha. Yeroo kana immoo Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuutiin argisiisuusaa nutti argisiisaa jechuudha. Kana gaafa jennu Waaqayyoo garuu jaalala qofa osoo hin taane qajeelaadha. Garuu akkasumatti ulaagaa tokko malee ilmaan namootaa jaallachuu isaatiin yookiis immoo ilma isaa kennuufiin isaa garuu jaalalli kun dinqisiisaa ta'uu isaa nutti argisiisa. Kanaaf kutaa macaafa qulqulluu keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 hanga 18 gaafa dubbistan dubbii dinqisiisaa akkas jedhu tokko argitu. Waaqayyoo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti firachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan hafayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyoo wajjin waan hin amananiif hammumayyuu itti faradameera. Kun egaa jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa haalduree tokko malee ilmaan namootaa jaallachuusaa nutti argisiisudha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa namaaf kennuun jaalalli Waaqayyoo dinqisiisaadha yommuu jennu kun akkamitti gaaffii jedhu namatti kaasuu danda'a? Maaliif gaaffii jedhu namatti kaasuu danda'a? Kanaaf maaliif Waaqayyo dhala namaa akkasitti jaallate gaafa jennu karoora Waaqayyooti. Kanaaf jaalalli isaa kun gaarummaa isaa kan nutti argisiisudha. Sababni isaa karaa kan biraa isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatuufidha. Karoora isaa isa ilmaan namootaa fayyisuuf qabu kan argisiisudha. Ilma isaa kanatti kan amanu akka ittiin faradamneefidha. Karaa namni ittiin firdii bara baraa jalaa ittiin ba'uu danda'u yookaan firdii keessaa ba'uu danda'u karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosidha. Kun egaa kun hundinuu jaalala Waaqayyoo isa dinqisiisaa yookaas immoo akkasitti Waaqayyoo tokkicha ilma isaa namaaf kennuun jaalalli isaa dinqisiisaadha kan jennu kanaafidha. Kana hundumaa Waaqayyo garuu kan inni godhe akkasumatti tokkicha ilma isaa namaaf kennuun jaalala isaa argisiiseera. Egaa Waaqayyo si jaallateera. Waaqayyoon jaallatamteetta. Kennaan abbaan jaallatee jaalalaan nuuf kennee tokkicha ilma isaadha. Namni waan qaburraa namaaf kenna. Kennaa namaaf kenna. Waaqayyo garuu waan qaburraa osoo hin taane jaalalaan ilma isaa isa tokkichaa isa qabu nuuf kenna. Kunis hangam jaalalli isaa dinqisiisaa akka ta'e nutti argisiisa. Kanaaf macaafni qulqulluun keenya dubbii amma dubbisneerraa gaafa dhugumaan guutummaatti dubbicha hubannu kan sammuu namaa ol ta'udha. Sababni isaa Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Sababni isaa maali yoo inni gaafannu yookiis immoo maaf jaallatee kan jedhu yoo kan gaafannu yoo ta'e gaafachuu hin dandeenyuuf maleeyyuu kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Kun Waaqayyo isa dinqisiisaa ilmaan namootaaf qabudha. Jaalalli Waaqayyoo inni dinqisiisaan egaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin mul'ateera. Yesuus jaalala. YouTube chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma hiriyoota keessaniif qoodaa ayyaanni nagaan isiniif haa baay'atu.